lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoobsa 2 kaasaa. Namni kamiyyuu wangeelas ta'u mobaayilirraas ta'u baafadhaa. Dubbicha lallabii kun yeroodha kun yeroo miti utuun jedhin qophaa'ee argami. Nama balleessaa isaa hubachiisi, ifadhu, obsa hundumaan gorsi, barsiisis. Barritti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'urraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortuu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojiitti ergamte guutummaatti raawwadhu. Yeroo dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafatamu dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya kanatti kamus ga'eera. Wal'aansoosa gaarii sanas dhaabbadhee qabeera. Dorgommee koos raawwadheera. Amantiis eegeera. Kanaachis gonfoo qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaallatan hundumaafis hin kenna. Ameen. Harka mirga ol kaafadhaa. Gonfoon eegaa jira jedhaa. Maal eegaa jirtu? Ilaa waaqayyoo harkaa yeroo dhufaatii isaatiitti yeroo namni gaaratti baqatee noolle, yeroo haadhin talan dhossine, yeroo abbaan ilman dhossine, yeroo hiriyyaati beettu wayyoo jettu, yeroo lafinu irra dhaabannee fooq irratti ijaarree kaaree 200 bitachuu dadhabne kun marmaramtee akka dhadhaatti baxxee amma barru harkaa taatu aniif isin wayyoon jennu lafatti baqannu namnu gonfoo fudhanna. Warri keessaa qabdi harka bal'ifadhaa. Ani garanitti goruun nabu gonfoon fudhadha jedha bareechaati. Warri gonfoon sun eeggata harka bal'ifadhaa. Anaan gonfootu na eeggata jedha bareechaati. Macaafni qulqulluun maal jedha? Lallaba keessatti dargaggeessaa bara dargaggummaa keetti waanuma sitti tolu hundumaa godhi jedha. Waan kam? Waanuma sitti tolu hundumaa godhi. Garuu waan gootu hundumaaf guyyaan firdii immoo akka jiru beeki jedha. Nama sibiraatiin waan sitti tolu gochuu dandeessa, garuu guyyaan firdii akka jiru hin dagatiin jedhaatti na himaa. Jabeessaa min jedhaa gaa. Kanaafi Phaawulos taayitaa guddaa, jireenya gaarii, nama waggaa erga obbaree, erga bareede, erga itti tole gara jireenyaatti nama dhufe waan ta'eef waan hundumaa beeka. Seera yoo ta'e, haala kamii yoo ta'e, nama gadi fageesse beeku nama jabaadha. Gaaf keessa gaaf tokko tunni ijoollee waaqayyoo ari'atee waldaa kiristaanaa gubuudhaaf adeemutti mul'ateetu Saa'ol maaf na ari'attaa? Maaf na ari'attaadhe malee maaf ijoollee koo ari'attaan jennu. Maaf na ari'attaadhe malee maaf waldaa kiristaanaa gubdaan jennu. Namni si ari'atu sin ari'atu. Yesuus sin ari'ata. Namni si jibbu sin jibbu. Yesuus sin jibba. Nama ta'etu yeroo gama jiru dhagaa nutti darbate waldaatti. Ijoolleen ol galaan naqeetan dhiisaa ijoolleen ol galeetan dhuguma darbattan yoon jedhe nama guddaadha. Abbaa koo mini akaakayyuu koo naata nama guddaadha. Sintu dhuguma dhagaa darbate ennaan iyyoo jedhe. Simiti ennaan arreefuun galaa jedhe. Eeyyoo jira deegibbee ennaan namni tokko iyyuu hin jiru jedhe. Sin hin darbanne ennaan lakkee borumtaasa garuu sarreen karaarra ciftu itti nammitee harka kana foon irraa nyaatte. Gaafa guyyaa lammaffaa faashaa hidhatee deema.
inni darbatee namiti jennaan waaqayyo immoo harka dhagaa darbatu faashaatti dhee harki dura akkasiin darbatu bobaa jalatti hidhame. Phaawulos kun waldaa kiristiyaanaa gubuu balleessuun hojii isaati. Yeroo Yohaanni cuuphaarraa mormicitee yeroo Isxifaanos dhagaadhaan du'ee nama keessaa qabuudha. Gaaf tokko garuu waaqayyo utuu inni gara Damasqootti deemaa jiru itti mul'ate Saa'ol 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 ennaan maaf na ari'attaa ittiin jedhe. Isa booda agartuunsaa injaame agartuunsaa gaafa jaamu warra saduukaa jiran qabaniitu naannoo sana gara mana namaa deemanii ka'an. Isa booda waaqayyoon nama Anaaniyaas jedhamutti dhufee Saa'ol inni na ari'achaa ture amma jaamee jira. Dhaqi harka kee irra kaa'ii ani immoo nan fayyisaa jedhe. Harka mirga ol kaafadhaa. Inni si ari'atu harka keetti dhufee fayyaa. Maattan mee sagalee jabaa inni na ari'atu jedhaa yaati. Harka kootti dhufee fayya jedhaa bareechaati. Maaf na ari'attaa jedhe malee maaf Phaawulosin ari'attaa maaf Phexrosin ari'attaa maaf Yohaannisin ari'attaa hin jenne. Maaf waldaa makana Yesuus ari'attaa maaf waldaa mudwangeelii ari'attaa maaf waldaa humna waaqayyoo ari'attaa hin jenne maaf na ari'attaa jedhe. Gaafa gartuu tajaajame jedhu Anaaniyaas gaafatti ergu Anaaniyaas akkana jedhe nama kana yoo ta'an beekaa asiyyuu dhufeera nama jabaa nama waaqayyoo hin jaallanne kana ana akkamittan naqee harka koo irra kaa'uu danda'a jennaan inni akkasa kaleessaa mini itti mul'adheera jedhe. Itti maal ta'eera? Harka ol kaas obboleessa kee haa ta'u maatii abbaa kee haa ta'u gaa'ela kee keessa haa ta'u namati yoo waaqayyoo deebisa jettee eegaa jirtu sana misraachoo akka sagaleen kun ba'een itti sii mul'atee sii qabeera Yesuus jabeessi amiin jedhi ati. Ati itti himte nageenye amma garuu yeroo waan ga'eef Yesuusitti mul'atee maaf na ari'atta ittiin jedha. Si caalaa lallabaa, si caalaa faarfataa, si caalaa raajaa itti sii mul'ate Yesuus jabeessi amiin jedhi ati. Wow. Maatiin kini obboleessa keenya ayyalee fagana dhugaa ba'u saxumuraa itti adwarraasaa machaa'ee jiraan kiisisaa keessaa birrii 200-300 amma jirtu wanti fakkaata. Birrii 200 fuudheetan fidee waldaadhaa kenneetti saboodee dhugaatii jibbeetti ergasii amma lagayyuu kaleessan wajjin oolan manni diraaftii nafee manni biiraa nafe harka ol kaafadhe ergaan sii qaba. Namati yoo waaqayyo deebisa jette eegaa jettu sana dhugaa waaqana waameeti itti sii mul'ataa jira Yesuus torbanarraa harka qabattee waldaa dhuftaati. Waldaa deemeera jechuudha geessa malee du'eeraa isaan nageessu akkas ta'ee isaan nageessu jabeessi fuudhila namni akkasii itti sii mul'ata Yesuus. Amen. Saa'ol inni maqaansa amma Phaawulos jedhame kun utunni waldaa kiristiyaanaa ari'atu itti mul'ate warrumanni dur ari'atutu harkarraa keenyaan fayyee isaan duukaa hojii jalqabe. Yeroon bara dhuwaa tokko hin barsiisaa tokkotu ani biyya Gidaamii jala agaloo bakka tokko konferensii tureetan dhufe. Gaafa dhufee jedhu barsiisonni hundinuu wal ga'ii qaboodhaan. An dhufee naan si barbaadan nan naqe gaafa naqee jedhu barsiisaan abaluu dhamuu ati mooraa kana keessa jirta taanaan hin barsiisu waan nun jedheef si shanyaana jedhan. Maaliif hin jedhe? Waan biyya lafarran jettalisanii saatiin kabajju tokko yeroo hundumaa naan qixxaatee deemaa naan qixxaatee haasa'a. Saatii barbaade immoo dhufaa inni hin barata yoo ta'e hojiin dhaabaa namichichi immoo mooraa sanaaf dudda ta'ee jira waan ta'eef gaafa akka jedhu ilaameen jedheen warra diinii ta'anii geggeessota gurguddaa keessumaa bulchaan aanaa sana bulchaan godinaa jira ture gaasan akka carraa wal gacharratti argamanii hundi isaanii immoo na beeku. Ilaameen jedheen naana waaqin kaleessaaf dheengadda dafqaa ture namichichuma ari'a malee ambara dheen xumuran jedhe. Wambariin har'a si baatte bornaa biraa akka isheen baattuun beekan jedheen. Gaafsi waaqarra waaqa. Utuun achi dhaabadhee aaree finiinuu biyaansi amma harka wal qabachuutu keenya turre gaa aarii guddaa keessaa jeneeterri
mooraan sun jeneetara qamaleessaa ibsaan hin jiru ture kamma kana jeneetarri gaafachi xaxxaaxa'u dubbiin keenya addaan cite. Ameen. Elektirishaanii meeqatti fiduu hin fayyitu, sanatti fiduu hin fayyitu, kanatti fiduu hin fayyitu. Tokko bitan hin dide, sana bitan hin dide. Ijoolleen naayitii birrii kaffalanii baratan immoo jiru. Isaan immoo galgala maaliin baratu? Ibsaa. Ibsaan maal ta'eera? Gubateera. Yagiddi eessa dhufuu qabu? Mitikku bira dhufuu qabu. Harka chollaa gaafadhu. Warri salphinatti si hedduu misiraachoo barana furtuun sirka jira waan ta'eef lafati jirtu si barbaaddi. Woo! Nama sibiraatiin itti jedhiitiin sirru yookaan siduu kaayyaa yookaan morraa iyyaa ana wajjin Yesuustu jira medhaan iyyaati. Woo! Haallee! Maatii baay'ee naa kaatan hin qabaa iteeteen jedhanii. Tani namoota sagalee dhagaan baay'ee beeku gafan akka jedhi dubbadhu. Naa kadhatu isaan. Galagala gaaf tokko yoo Mitikkuun mooraa kana barate surreen mataadhaan baafadhaa hin dhiisu inni dhee budaatu nyaate. Halkan saatii ja'an baatanii fidan gibbiin jiru. Gaafan itti siqee ilaalu barsiisaa isaa gaddaa surreen mataadhaan baafadha naan jedheedha. Yaa Waaqayyo anda dhabeen nan budaatti na ergiteen jedha. Wayyoo nagumaa miti nan dhiyeessinaa jedha. Ilaa kun fuula wangeelaatti dhugaadha. Nama jaaf ergaan qaba. Mataadhaan dhukkubsatiin jarri sibiratti malee kan argatanii. Eewuta yaa warri armee kee boosifte warri zarmaan zarii kee boosifte mee dhuguma sagalee Waaqayyoo kana akka sagalee Waaqayyootti narkaa fuuchaa jirta yoo ta'e furmaati jaraa furmaati isaanii si malee eenyuun mini jabeessi. Ameen. Woo! Meeyyaame ameen jedha yaati. Isa booda iteetan jedhenaan in kadhadhuun jedheen. Isaan immoo jagna si dhiira si baay'ee maciimoodhaan akka isaanii kana dheeratu hojjaasi. Amma isheenuma kanadhaan eenaan takka dha'uus yaadaniitu sila yoo seexanni iyyuu tumaa irti maal goona mitee mee anaaf jedhiiti kadhufnaan jedhan. Jartiin immoo dhiira cimaa iyyuu akkatti fannisachuu ol fuudhanii. Ennaan dhaqeetan harkarra dhabadheen kadhemini akkasii wambarii tokko irra taa'anii maal gochuuf qabdan hin jedhe hin ajjeemne itti. Takka anyaattuun jedha takka immoo anu mucaa Waaqaatiin jedha. Otuun akka jedhuun Waaqayyo gara hafuuraatti na deebiseen irraa ifadhee iyyee bahe. Gaafa iyyee bahu iteeteen immoo baay'ee dhaqadhaa. Nabira teessisan atuun akka seexanumti irraa yebeen asuma taa'inaan jedhan. Gaafa seexan irraa baatee obbaru eenyu bira jira? Isan ni kalees haari'amu mana barumsaati yoo nasii baratee surreen mataadhaan baafadha sanadheetu budaan itti nammitee surree mataadhaan baafachiiftee oolte. Ergaan si qabaman maaliyyuu ta'e maaliyyuu fakkaadhu inni si keessaa jagna. Yeyihudaa Ambassaa Sileonee warri rakkina kee hedduu sirkatti fayyite jabeessi. Ameen. Woo! Kortu mucaa Yesuus yan always. Barsiisan jedheenaan budaan gudii sin goote sinillee ana gudii gochuuf turtaniin jedheen. Amma garbishoo tuqatiin argidheenya kana achitti qacaramee jira. Ergasii lubbuu koo si tambise naan jedhe. Nama guddaa fuutee si achi keessa seexan garaa kaasaa dhiigaan makaatti abboomte nama guddaan. Sababatti gaafa ukkubattiin kun itti ammaattee mattu gibbii makeenya kireeffatee galgalan kadhadhaa fi kan waan egaa jeneetarri fayyuu didemni re sadii bitan hin didemni sin jeneetar akka yeroo sanatti immoo gibbii mootummaa keessatti kadhachuun hin danda'amu jedhameera. Isa booda jeneetarri kun fayyuu fi diddeetti rakkataniiru namichi tokko achi keessa nama Waaqaati nama Waaqayyoo kana sossobaa fidaa jedhee inni duraan guddaadha jedhu sun mana dhufe manaan badaa achi dhufa jalaan miliqaa achi dhufa jalaan miliqaa ta'utti na argatee hadaraa kee ana abbaasiin ta'u hin taatan jedheen kottuuti jeneeteru marra harka nuu kaa'iti nuu kadhadhu jedhe Waaqayyo moo jeneeteraaf nan dibneen namaaf na dibe malee duran sinii kadhadha malee jeneeteraaf hin kadhadhu jedheen
Gibbiidha gaafa nu didan manatti kadhannu dhabne. Haadhi manaa immoo hin duutaa nama waaqayyotti buutettiin isaan. Lafa dhagaa gaafa dhaban manuma isaa dhaqnee makiinaa isaatiin. Warri kaan garas teessee mitikuun gabbinaa ta'a. Arkollaa kaafatta. Wayifii ka dubbadha. Atumti duwwaan jabaadhu malee si wajjin jiraachuu waaqayyoo namni ni mu. Ofii isaati ofimsiisa waaqayyoo jabeessi amiin jedhiyiitiya. Haadhi mana gaafa naqee baarri irra ga'u ilillee keessaa fuutiya. Jaraa kadhannee gaafa raawwannu borumtaa jenne jarri hin fayyi. Dhaggeeffadha. Saa'ol harka isa warra ari'atunitu warrumanni dur ari'atutu harkarra keenyaan fayyi. Warri waldaa kana ari'attu warri si ari'attu bor sirkatti fayyiti. Yoo tamin jedhechi ilaame biyyallee yoo jiraatani si yaafachuun fujabeesni amin jettaa yitiyaati. Mucaan ammaa bari fincaan nama jalaa fuudha ishee nama dhugaa baatu rakkina meeqa dabasite gullisoo jechuun as mini fagoodha achi baatee fayyisuu waaqayyootu laficharra jira jennaan dhufte. Namoonni 9 kana keessa dinqii waaqayyoo namatti himtu. Kanaaf harkarra keenyaan Anaaniyaas Saa'olin fayyi. Ijisaa gaafa banamu nama jeesuun jalqabne. Ijisaa gaafa banamu maallaa wayyannaan cubame ittiin jennaan ammuma ka'ee cubame akkuma cubameen afur qulqulluun irra bu'ee akkuma sil argaa turtan laguman cubeetti afur qulqulluun irra bu'ee wangela hojii ergamootaa 9:21 gubbaatti ka'ee dhaabbatee Iyesuus Kiristoos kun dhuguma ilma waaqayyooti. It is right, Jesus is the son of God. Amen. Dur ilma waaqayyoo miti jedhama moo dhaabbatee it is right. Arkol kaafad si caala lallabu jabeessi amiin jedhiyyiti. Kana Phaawulos kun Ximixoosiif abbaa furaati. Abbaa furaasaati guddisee isaati. Akka jedhee godhuse dubbicha lallabiidhe. Kun yeroodha kun yeroo miti. Hin jedhin jedhe. Dubbicha maal godhe? Itti mana isaa dubbicha lallabiidhaani. Kun yeroodha. Kun yeroodha kun yeroo miti hin jedhin jedhaani. Ammarraa namoonni baay'een bokkaan irroo badhee kan kanaaf hin jiru. Jechuun bokkaan irroo badhee kan xinnoo manaa ba'u ture hin jiru. Jira. Bokkaan xinnoo badee jennaan ifa dhee yaa'e. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Kun yeroodha kun yeroo miti hin jedhin. Nama san biraatiin kun yeroodha kun yeroo miti hin jedhin jedhaani. Waaqayyoo jedhu jedhaani. Barritti namoonni barsiisa fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaanitti barsiisota wanta garaa isaanitti tolu barsiisa wanta gurra isaanitti tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabatudha. Erga kan hundumaa jedhee booda lakkoofsa jaarraa isa jirutti dhufa. Yeroon dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya kanatti kamus dhiyaa ga'eera. Wallaansoo gaarii sanas dhaabbadhee qabeera. Nama simbiraatiin wallaansoo kana dhaabbadhuma qabeedhaani. Maattan. Wallaansoo kana dhaabbadhee maal godhe Phaawulos? Qabeera jedhe. Hin baqanne jalaan dinne madaa'eera dhiitameera kabalameera. Ari'atameera dhaabadhee ma wallaansoo qabee jedha. Ittaansee maal jedha? Amantiis eegeera. Kanaachi gonfoo qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna jedha. Maal anaaf hin kenna? Badhaasi keenya maali? Gonfoo harkol kaafadhaa warra amantan sagalee jabaadhaan badhaasa guddaatu nu eega jedha ayyaati. Namoonni baay'een kiraay mana yaadanii walda dhaqu. Namoonni baay'een rakkinaaf waldaa irra deemu. Namoonni baay'een yoo haalli rakkise yoo mucaa dhaba yoo rakkata waldaa keessa deemu. Aniif isin garuu wanti nu yeroo hundumaa gatii kaffalluuf gonfoo keenyaaf. Gonfoo jechuun salphaatti hin argamu. Kanaaf guyyaa irraa kan akkama turetti wanti hin dubbachuu barbaadu hin gowwomin jedheen dubbachuu barbaadu. Maal hin ta'in? In Gowwomin nama simbiraatiin in Gowwomin obboleettii koo jedhatti naa himaa. Jireenyi Yesuusiin malee hin jiru naa jedhaani. Baasuu diraamii isaanii utuu sana agarsiisan xuruu turee garuu isaatii irraa kan ka'edha. In Gowwomin gaafa jennu qosaa miti.
ola deemaa kan nyaate yeroo ammaa kana gowwomsaa hamaadha. Namni maaliin gowwomaa waan jedhu tokkoon gaafsa dubbachuu barbaada. Achi keessaa inni jalqabaa kiristiyaanaaf namoota baay'ee cabsee hambisee ola deemaa baay'ee kan miidhee gaa'ila namoota baay'ee kan miidhee jaalala sobaati. Maalan jedhe jaalala sobaa nama sanbaraatiin jaalala sobaatiin hin gowwominaa jedhaanii. Jaalatti maaloo haadha keessanii isheenis harka ol kaafadhaa. Jaalala sobaatiin kan si rakkisan galgala kana jalqabni sirraa haddaa ba'anii. Abboota firdii 16:15 ati humna keessa guddaa kana eessaa akka argattu anatti himuu dhiiftee si'a sadii anatti ga'iftee garaan kee ana bira utuu hin jiraatin attamitti sin jaalladha naan jettaree jette. Garaan kee ana bira utuu hin jiraatin akkamitti sin jaalladha naan jettaree si'a meeqa na sobdetti? Si'a sadii na sobde. Samsoon waaqayyoo yeroo maatii isaaf laatee mucaa dhabanii argatanidha. Mucaa dhabanii argatan kana manoo afaan utuu isheen qamadii amtuu ergama waaqayyoo dhaqee ati mucaa ilmaa deessaa. Mucaati deessu kana immoo qarabaan mataa isaarraa hin ga'u. Waan dhugaatiin nama macheessus afaan isaatti maaliin ta'u hin dhiyaatu. Namni si keessaa dhalatu kun mucaa addaati. Mucaa ayyaanaati. Mucaa yaadi koo irra jiru waan ta'eef mucaa kana dhugaatiin nama macheessu mataa isaarra immoo qarabaan maaliin ta'in hin ga'in jennaan naatee abbaan manaa ishee bira gaafa deemtu abbaan manaa ishee yoo dhuguma ergamaadha taate yoo dhuguma waaqatu si erga ta'e dhaqeen abbaa manaa koo waamee dhufaa tasuma dhaabadhu maal ta'e na eegeetti. Ammas ajaja akkatti isaan mucaa kana guddisan waaqootti hime. Mucaa kana gaafa waaqoo akkamittiin akka isaan guddisan itti himu akka nama jedhe kana ture. Rifeensi mataa Samsoon dhedheeraa kan takka irraa hin adamne ture. Humniif paaworiin ayyaanni waaqoo irra kaa'ee habboommi waaqayyoo kenneef mataa isaatti maaliin ta'inidha. Qarabaan hin bu'in kan jedhu ture. Harkoon lakkaafadhaa. Jaalalli sobaa namoota baay'ee iddoo aarsaarraa aade hammaan booda garuu jaalala sobaarraa adda baataa ulfinicha baatti haftaa. Simbora min jettu warra dhamantan harkoon lakkaafadhaa. Ulfinicharreedha. Qarabaan hin ga'edha ayyaati. Harka keenyaadhaas qarabaan dhaloota haadee sirraan ga'in jabeessi ameeni. Gudeeda isheerra cibsiteetu mataa isaa qaqqabattee fiitu Samsoon barammaa kana baay'eedha. Saree buchee keekii qonjoo minaamin jedhamnire jecha biyya lafarra hin jirre meeqattiin jetteetu maal taayoo natti himte humna isaa fiddannaan meeteebaan mukatti cimsii na hidheedhe dachaa torbaan na hidheedhe dadhee dilgoota hidhe. Samsoon sitti dhufan Filisxeemonni gaafa jettu cireebaa maal ta'eebaa cireebaa ammas kanatti cireebaa sadafa ammas cireebee nan jaallattu ati jette. Nan jaallattu ati jette. Isa booda erga jaalala macheessite dhugaatii laattee fi miniif erga jaalala sobaatiin macheessiteetu maalitti jette beektu natti mikaa'etti ennaani takka mataa koorraa qarabaan ga'ee hin beeku. Mistirri kun garuu mistiranni namatti osoo hin taane mistira isaaf waaqayyoon gidduu waggaa baay'ee tureedha. Harkoon lakaas naataa latifee mandaa'e bareedduu nana mucaa waaqayyoo kan taate kan namni iddoo aarsaa irratti si arge warri har'aas ergaan si qaba. Jaalalli sobaa inni ulfina sirraa maqeessuun sirraa fagaatu jabeessi ameeni. Ani jalqaban kutaa kana lallabe bo'eera.
biyya itti lallabe sinan beeka. በጣም ጨካኝ ናት። amma mistira bira geessutti garuu lubbuutti irraa deeda raawwatteetu gaafa ribaa dammaqu waadaa cabe. baay'een keessa waadaa cabsaniitu. waadaa waaqayyoo millaacin biran gayniidha. isa booda mataarraa addee gudede shirraa gabbuuftee sila sin jaalladhattee mucaan hammattu sila sin jaalladha jettee mucaan ofitti qabdee teessu ofirraa gabbuuftee Saamsoon sitti dhufanii himette. akka silaa hidhee socho'e hin jiru, akka silaa jedhee burraaqe hin jiru, ol jedhee gad jedhee hin jiru. akkan sila jedhee gowwaatti rukuttaa dhibbi waatti hin fakkaatu. ogeessaa fi fannaan galaa harka ol kaafadhaa warri sagalee kana duukaa jirtan sammuu nagaa. barati biyya lafaarra jiraattu icciitii keessa hirkaa fuudhanii warri ittiin lafa salphinaa si dhaaban arraan booda si duukaa faana hin fuudhin. arraan booda si duukaa faana hin fuudhin. jabeessi ameen jedha ayyaati. ameen. xinnoo yeroo laanneefi xinnoo tokko nobsineefi mulluch gooterraa adda amma dhageessi amma laanneefim yeroo yoona koo wajjin nyaataniiru, yoona koo wajjin waa meeqa dabarsaniiru, yoona koo wajjin mistira meeqa haasa'aniiru. garaanshee isa darbe yaanne mataarraa adda. Saamsooniin ka'e namni mangaagaa tokkittiidhaan 3,000 ajjeesu, namni yoona achi ka'e Filisxeemotni karaa fixan battanaman, namni eegee gugee eegee wangoo 300 lagaa waamee habiddatti qamadii isaanii ficcisiise. mataan gafarraa aadamu sochii dadhabe. ameen. bar jaba baay'ee kan namni jaalala sobaatiin goota beekamaa biyya kana kan dhabdan isini rasaasaan miti baay'eensaa jaalala sobaatiin. harkollaa kafattaa dhoko nama 16 waaqayyoo taate akkasii dabarsa. ela dasi piula mahantivenia namsa arka qabi najalla channel latin jedhatti ma garaan keessin gaddu edani nama jalla channel marra ulfina waaqayyo inaadin jedhani arka ke mirgolla kas dalli waaqayyo jolle waaqayyo nan jedha ulfinni waaqayyo sirra kae nama kara deemadhan sirra imulu qamin jabeesi. amen. namni gurra qabu sa waaqayyo waldaa kiristaanaatiin jedhu maal ta'u hunduma kanaaf hin garu badallabi ko garuu meetti yaad sin jaalladhaa meetti I love you sin lubbuudhaa mati sagalee kee yaadaa mucaan jettu mataarraa addeeya. ati naaf jireenya mucaan jettu hin salphiftiyaa. mucaan sila gudina ishee qullaatti agarsiiftu amma gaafa san dhufanii ijatti mutadhaaban teessee kofaltiyaa. harkollaa kafataa dhoko nama torba hunduma kee ta'uu danda'a. jaalala si jalqabanii xumura keetti immoo mutaa ittiin agartuun kee jaamu kan baatan har'a galgala jalqabee sirraa deebiseera. jabeessi amiin jedhiyaati. reeffa taateen taa'ii waa sirra dabarsaara waaqayyo. dullaa taateen taa'ii waa sirraa kaasaa jira waaqayyo. harka kee mirga ol kaasi nan dabarsa agartuun kee hin jaamiin jabeessi ameen. nas biraatti nan danqi waatu naa galaa jira jedhanii tokko bar argaan jiraaman yooduma mana nyaata jechuudha dhayyu barra akka eeggattu qabda. harka kee mirga ol kaas jaalalleetu yeroo jaalalleen ishee agartuu isaatti mutaa dhaabanii akkattiin agartuu keessa galagalchan teessee kofalte namni si jaallatee bor gaafate jaamtu sitti kolfu naannoo keetii buqqa'u maqaa sun jabeessa min jedhiyaati. wow utaman ergaa kana jaalala sobaa ollaa keetii manati jiraattu biyyati jiraattu jaalala sobaa sirraa fageesseera iyyaa min jedhiyaati. amen. merci ni galar kol gafadda jaalala sobai amma
amma gaafa marzi nyaatanitti hin bartan. Jaalala sobaayi amma gaafa duutanitti hin bartan. Jaalala sobaayi amma gaafa salphatanitti hin bartan. Kodargansi qaba haadhoo ko bowwaatti sin ilaaltu riyyaan kee. Golatti sin ilaaltu riyyaan kee. Yeroo isti ande asibu isti ande. Sila bar jaalalleedha. Amma garuu gaafa san dhufanii agartuutti mutaa dhaaban teessee kofalti. Icciitii isaan dhossaatti dur waliin haasaan hin hafe. Goota biyya keenyaa yookaan namni bar jaalala sobaatiini. Seenaa qoradhaa. Jaalala sobaatu guddaa keenya biyyoo nyaachise. Arkollaa kan lakkoo obboleettiina lakkoo obboleessa nana mana. Jaalala sobaarra addansi baasa. Jaalala sobaatiin hin nyaatamtu galgalli kee hin badu. Yeroo agartuun kee dhangala'u nama teessee si ilaaltu sirraa adda baaseera jabeessi. Eeyyaa rasakiya baba. Wow! Amen. Nama gidduu jiraata bar. An malakan tembeto an mo malakata tembeto. Kana fida ni Yesus akka jedhe jolle ko de barto erge namarra mal goda of eeggadha. Dhaqala laba wangeela eeyyutti lallabdu namatti garuu namarra maal ta'a harkalla kafattaati. Kottu namoonni diddama ol har'aan booda jaalallee kee sobaa arrabaan si fakkaattee sochootu. Waya lata humna maqaa waaqayyoo sirraa dabaaseera galgalli kee badu yaamen. Isa baamana faadha manuma duwwaa yadinati. Amen. Ansin arginu ollaan nattin tolum jettiin bar. Sagaleen kee natti tolaam jettiin bar. Sitti bareedee oottiin bar. Kun jaalala sobaati. Amen. Dalila ማለት በጣም ጨካኛል እንደኔ ኢሳ ማለት እንጀት ኢሳ ለንጀነ በር አመሳን ኤቦ ጀት ዳባን ሰቦች ሰበል ጎን ቤቱ ዳኩዳ ሰንበር ጎተ ጉዳ ጀባናማ ነማ መንጋ ጋሬቲን ኩመሰዲ ጅልቤን ፈቺሰቱ ዳኩ ጀልቀቤ አወታኒ ሳምሶኒ የዳንካ ኮት ulfina tafta. Ola deema duwana minna jedha kottu ulfina tafta. Warri kana jiraatan harka jolla gaafadha warri kaannis yaa kan siin galle dhiisi ulfina tafta. Salphachuu keeriyyaan keen ilaalini gaddeebi'uu keeriyyaan keen ilaalini narkaafuun ola deemaanana ilmi waaqayyo waasi oolchaa jabeessi ameeni. Asibu namni dur dhiirri meeqa fincaan buusee baqatu amma garuu daakuu dhaaka kana maaltu irraan ga'e jaalala sobaati. Amen. Bareedduun sila kabajaan gaa'ela qabattu bareedduun sila addunyaa irratti baatee mul'attu namni sila miilli ishee fagaatee biyya meeqa naanna'u nama meeqatu jaalala sobaatiif jedhee xaxamee golatti hafe bar kottu warra jirtan irra misiraachoo qabdu. Wanti sin abun jiru kukuttee baatacha keessa. Yaa nama dhibbaaf soddoma oliif ilmi waaqayyoo kannaan jedhe yeroo diinni gabaabsuu yaadaan immootti siideera jedhe jabeessi amen. Weelaa simanna hatifaa baababa. Yes. Harka mirga ol kaasii iyyisa gejaban anoon shawwadamu jedha ayyaati. Yes. Biyyi tokko amma magaafanaa bilbila waan attimu. Dubartii tokkotu akkuma jimata galeen maaloo kun bareedaa namaatiitti namatti toltaatti gaafatu dubbattu mootte nan boo'atte mucaa koon gaafanatti fakkaattaatti. Inuma fala fidde bakka maaloo maalimmoo sii kennaa jiru gaa'etti haa nyaachaa jirran jedhaan maaloo akkamii immoo gaa'etti fanuma fidde. Sabooda barumtaasa garaadhuma tuna jibbe dhugaadhaa guyyaa kana iyyaama jirtatteetu sanbata guddaa ganama urgoonaaf deefte urgoo beektu ni baadiyyaatti urgoo nama laachuun amaladha baadiyyaatti agalgaa'iidhaaf.
Afur qulqulluun akkanaan jedhe dubartiin kun hin sobdi. Hin salphisiniiti. Sabi kun argu salphina ishee naan jedhe. Urgurkaa fudhan. Mana namatee jirra. Saaxinii keessa kaa'an jedheen hin kaa'an. Gaafa nu sagantaa finnee dhumnee haadhi manaa urgootti naqeen geessaaf mitee dhatte fidduu urgoon raammotu keessaa machool galagaggala. Qaxalee namaatiin immoo dhaqaa waaman jedhee waaman hin dhufte. Urgoon keessan baay'ee namatti tolan jedheen. Na waamite. Siin aartee ke jedhame jedhee ijaan dhawweetan irraa jedhe. Urgoo keessan sinumti dhugaa jennee tulaanneef gaasheen bantu ramme maanni haadhoo koo anoo urgoo masirriin fideet. Arkollaa kaafadhu. Daalaati aboos. Waaqayyo maal godha beektaa? Marzii sen ittiin si eeddu sana waaqayyo irraa seedhumatti deebisa. Miksa irraa sana agarsiisa. Ulfinni waaqayyo sirratti beekumsa sirratti taafu. Mee warrisiniif Yesuus calarka bal'ifadhaati. Ol kaaftanii ijoo. Waaqarraa sati barbaaddu siif laatamu. Jabeessaa mee haalleluuyaa jedhaa.